weellisaa kilaashii fi gitaara wal faana qabatu, nama waan jedheef rifaatu malee diina dura dhaabbachuu waan godheef dhugaa ba'u, qabsaa'aa bacaqii gannaaf qoreen madaa uummata isaa fi faawwee ofii dukkanaan dhuunfatame, nama jabaa jiruuf jireenya isaa fedhii fawwiisaa awwaalee saba isaaf jiraate, weellisaa fi qabsaa'aa Musxafaa Harawwee eenyutu gola seenaa isaa keessaa qabaam. Qopheessaaf seenessaan Phaawulos Taaddasaati, na hordofuu hin dagatina. Maqaan dhaloota isaa Musxafaa Abdii Ahmed yoo ta'u, uummata isaa biratti garuu Musxafaa Harawwee jedhamuun beekamaam. Musxafaa Harawwee kan dhalate ba'a Oromiyaa godina Harargee ba'aa iddoo Araddaa Harawwee jedhamuttidha. Abbaa isaa Abdii Ahmedii fi haadha isaa Shaamoo irraa bara 1950mootaa keessa kan dhalate yoo ta'u, hawwisoo qabsoo bilisummaa Oromoo faana deemuudhaan bakka isaan deeman lafa sulula Gooballee naannoo gaara mul'ataa Bissidiimoo keessatti waraana Oromoo bara sanaa tureef weellisuu namilee itti horaa tureera. Kana malees namoota hawwisoo qabsoo bilisummaa ijaaran keessaa inni isa tokkodha. Wayita roorroon itti gamtee kilaasha fannifatee gitaara qabatetti sagalee isaa kiilollee sanaan akkana jechuun weellise. Abbaa fi haadha isaatti ergaa dhaammatee, "Ayiyyeetoo abbaa koo, maal isin fayyada jireenyi koo maddii teessan taa'e, yoo isin hin gargaarre badiin koo gurguddoo jarjartanii akkana na baarre" jechuun weellisee dhugaa barbaachaaf joore. Weellisaa Musxafaa Harawwee booda gara Sumaaleelaanditti malullee wayita biyyatti deebi'uu basaastotaan odeeffatame impaayera yeroo sana jiru dargiin qabamuun mana hidhaatti darbatame. Yeroo qabamettis xiiqii fi haaloo sirba isaarraa ka'uun muka afaan itti dhiibuun aa'osaa cabsuun dararaa fi hammina gara jabeenya namummaa nama laguun erga iraarfamee booda kaampii Amaaressaa bakka Oromoon hayyootaa fi beektota, weellistootaa fi qaalii ilmaansaa cancalaa harkaaf miillaan hidhamee itti ajjeefamee du'utti lubbuun isaa dabarte. Weellisaa Musxafaa Harawwee dhumaatii impaayera dargii fi ilkaan qarannaa impaayera waayyaannee gidduutti bara 1983 akka lakkoobsa Itoophiyaatti galaafatame. Harmeessaa adde Aashaa ammoo wayitaaf gaaffii godhanitti haala garaa nama nyaatuun erga hidhamee ijaan akka hin argineef reeffa isaa akka arganiin awwaallanne dubbatanii. Weellisaa Musxafaa Harawwee sirba isaa "Obsi naa obsi yaa garaa koo, akka rakkatte kanaan hin haftu sumaaf dabarti barii gaaf tokko, takutte yaadattee odoo na boochiftuu, lakkii yaa garaa koo nan balleessi nagartuu" jechuun sirboota jaalalaa, aadaa fi seenaa Oromoo weellisee uummata isaaf dhiisee addunyaa kanarraa boqote. Weellisaa Musxafaa Harawwee seenaan si yaadataa, lubbuun kee haa jannatu jecha qopheessaaf seenessaan Phaawulos Taaddasaati. Fooloo na gochuu hin dagatina. Faayaa jiruuti ya tajaajilu bultii manaa biyyaa.